Hunda dura daawwattoonni keenya marti keessanuyyuu baay'ee galatoomaa warroon nu jajjabeessitanii jabaadhaan nuun jettanii galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Itti aansuun immoo bakki hammatti argamnu kuni bakka meeshaaleeti jechuudha. Meeshaaleen itti hojjetamu kan akka soofaa, qumsaaxinii, biiffee kanneen kanaadha jechuudha. Egaa har'a obboleettii tokkotu meeshaa na ajajate. Meeshaa mana keessaa guutuu na ajajatte. Akkasumallee soofaa na ajajatte jechuudha. Soofaa ishii asii meeshaa fi bakki soofaa fi bakki meeshaa garaagaraa jechuudha. Keessattuu meeshaa biiffee fa'aa keessa taa'u eelee biddeenaa fa'aati kan ishiin na ajajatte. Bakki isaa hundiyyuu garaagaraa bakki soofas bakki eelee kunis bakki meeshaa biiffee kunis egaa garaagarummaa qabaata. Egaa haa ta'u malee hamma kan argamnu bakka soofaatti nagaan dagannee nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota keenya kabajamoo jirtuu fayyaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Chaanala keenya faaraa kan taatan qofti sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo keenya yoo jaallattan immoo laayik gochuu hin dagatinaa jecha. Egaa daawwattoota koo har'a meeshaa obboleettii kootii bituun dhufe innis soofaa qofaa soofaa fi teebilii asii bitee deema jechuudha. Egaa namoonni meeshaa nu ajajachuu barbaaddan lakkoofsa bilbila keenya Duwwaa 961796753 waasaappiidhaan nu dubbisaa meeshaa ajajadha. Meeshaa kan gabaarraa bitamus suuqirraa bitamus akkasumallee meeshaa hojjetamu kanneen akka xarapheezaa kanneen akka dukkaa kunoo kan hin qabachaa jiru kun dukkaadha. Dukkaanii bifa garaagaraatiin jira. Carqiidhaan kan hojjetame akkasuma leezariin jira jechuudha. Anummaan illee meeshaa obboleettii keeyotii tokko bituudhaaf bakka kanatti argame dukkoonni kun baay'ee tokko nama rarraane mana koo keessatti 2 bitadheen deeme jechuudha. Dukkaan kun orijinaala sadarkaa 1ffaa fi sadarkaa 2ffaatu jira. Kanaaf egaa carqii fi leezariitu jira. Maxarattanii bitachuu akka filannoo keessanitti hin dandeessu. Bakki kun immoo teebilii nyaataati jechuudha. Waanummaan Itoophiyaa keessaa dhabame tokkoyyuu hin jiru. Birriin haa rakkatu malee wanti dhabame tokkoyyuu hin jiru siniin jedha. Egaa obboleettii keenya soofaa bitaan jira jechuudha. Soofaa duraaniin ajajee deeme. Duraan ajajee guyyaa beellama kootitti argameen jira jechuudha. Soofaa asii fe'uun dhufe. Akkasuma egaa isinillee isin fayyadaa jedheeta viidiyoo kana waraabaa jiru. Waanuma barbaaddan asii soofaa qofa osoo hin taane xarapheezotni haala kanaan jechuudha diizaayinii garaagaraatiin ni jiru. Biifoon illee diizaayinii garaagaraatiin ni jiru. Amma xarapheezaan argitan kun carqiidha jechuudha. Walakkaan isaarra carqiidha. Gidduun isaa jechuudha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee jaaladheeraan illee jechuudha. Qumsaaxiniinis qumsaaxinii kan meeshaas jira, kan uffataas jira. Biiffee kan meeshaa xiniin kan uffataa akka filannoo keessanitti jira jechuudha. Akka filannoo keessanitti bitattu. Inni guddaan meeshaan baay'ee qannasee jira amma yeroo kanatti namoonni meeshaa ajajachuu barbaadan yeroo kanatti bootaa yoo qabaattan yeroo kanatti ajajachuu hin dandeessu. Akkasumallee ofii keessanii immoo yoo bitachuu dhiistanii namoota haadha keessan obboleettii keessan firoota keessan sapiraayisii gochuu yoo barbaadan heloo yoo nuun jechan meeshaa isin barbaadan akka isin barbaadanitti akka filannoo keessanitti isinii dhiyeessan isiniin jedha. Egaa kan amma isinitti agarsiise biiffeedha jechuudha. Biiffeen kallattii garaagaraatiin hojjetama jechuudha. Diizaayinii garaagaraatiin hojjetama. Soofaan illee diizaayinii garaagaraa kalarii bakka akka abbaan filatetti meeshaan Itoophiyaa keessatti kan hojjetamu. Bichaa immoo yeroo kanatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroon ofii kooti meeshaa mana keessaa bitadhee meeshaan garmalee qaala'ee jira jechuudha yeroo sanatti. Amma garuu meeshaan hedduu namatti tola jechuudha gatiin isaa. Keessattuyyuu soofaan gatiin soofaa akka yeroon hani bituu sana miti jechuudha. Xiqqoo gadi qaqannasee jira. Qumsaaxinii yoo fudhattanii teebilii nyaata yoo fudhattanii tiivi istaandii yoo fudhattanii wanti hundiyyuu gatiin isaa diskaawuntii ta'ee jira jechuudha. Qannasee jira. Yeroon nama ofii kooti meeshaa mana keessaa kan akka soofaa qumsaaxinii aalgaa maal kana bitutti garmalee hulka'ee jira meeshaan jechuudha. Amma garuu deebi'eetiin jira galata rabbii baay'ee namatti tola.
haalli meeshaa hedduu natti toleera jechuudha. Meeshaa egaa hedduun bitee kanneen amma viidiyoo kana keessatti dhiyeessinis ni jira. Egaa soofaa amman viidiyoo kana waraabutti soofaa kan obboleettii kootii bitee fe'aa jiru bajaajii fiddanii yeroo bakka feetan bajaajii waamtanii amman viidiyoo waraabutti naa obsi yoo jettanii obsuu hin danda'anii manattan viidiyoo lammaffaa isinii waraaba jedheenii soofaa sana meeqan akkan bite hunda isaa isiniif waraabaa dukkaana ni bitadhee kunoo isaan kana jechuudha. Dukkaanii baay'ee namatti tolu. Dukkaan kuni gatiin isaanii dhaga 650 dhaga 1,000tti jira jechuudha. Ani isaan 650 bitadhee 1,300 dukkaan lama bitadhee jira jechuudha. Ani bareedumumaa fi dukkaan kun kan natti toltu bareeduma mana keessatti fi kan natti toltu dukkaan kun jechuudha. Wanti irra taa'amu teebilii kan nyaataallee qaba. Fireejaa soofaan kiyyallee nama 7 teessisaa dhabee osoo hin taane bareeduma mana keessattiif baay'ee barbaachisti. Yeroo tokko viidiyoo isiniif hin godha. Akkasuma egaa waa hedduun bite jechuudha. Mana kana keessaa eelee biddeenaallee bite. Eeleen xiqqoo dabalteetti yeroo darbes viidiyoo isinii waraabeen ture. Eelee biddeenaallee bite. Akkasuma soofaan amma fe'amaa jira kan inni obboleettii kootii bitee viidiyoo lammaffaa irratti na eeggadha. Gatii meeshaalee waanan bitee hundayyuu soofaa dabalatee meeshaa biraas kanan bitee jira. Eelee biddeenaa dabalatee soofaa dabalatee wanta istoofii dabalatee waa hedduudha kan inni bite jechuudha. Kanaaf egaa viidiyoo yeroo dhiyootti na waraabaa viidiyoo dabalataa jechuudha. Gatii isaa tokko tokkoon isiniif baasa herreega isaa jechuudha. Egaa warroonni akkasitti ala teessanii meeshaa ajajatanii meeshaa jalaa baafattanii isin carra qabeeyyiidhaan isiniin jedha. Maaliif jennaan Itoophiyaa keessatti yeroo dhuftanii maallaqa qabattanii yeroo dhuftanii meeshaa hamma kanaas uma tokkottan bita yeroo jettanii hin dandeessan jechuudha. Maaliif yoo jettanii maallaqni otoo meeshaa kana bira hin qaqqabin maallaqni isin harkaa qisaasaa sana booda diggaamee yookiin mana duwwaa keessa teessu yookiin biyya Arabaatti deebitu jechuudha. Yeroo baay'ee gorsa koo hin tuffatina. Ani waanan keessa darbee nan beeka. Kanaaf ijoolleen biyya Arabaa immoo akkamitti maallaqa akka hojjetan nan beeka. Kanarraa kan ka'e yeroon viidiyoo hojjedhu gorsa xiqqoo keessa isiniif buusaa deema. Wanta barnootaaf ta'u keessa isiniif buusaa deema. Egaa irra deebiidhaan wantoota mana keessaa soofaa kunoo soofaa kalarii kanaadha jechuudha. Kan inni obboleettii kootii bitee ishiidhumatu natti ergate kalarii kana naa biti jettee garuu manni keessi maabiraan ni badee jira. Dukkaana akkasumatti waraabaa jira. Dursa ala keessaan waraabaa ture. Amma immoo gara manaatti galee manas hin jira waan ta'eef gara manaattiin yeroon galuu xiqqoo na jalaa viidiyoo dukkaneesse. Kanaafuyyuu isiniifin waraaba meeshaa ishii hundayyuu ishiinis akka itti gammaddutti viidiyoo isiniif waraaba yeroon hunda isaa fe'ee galee ammaaf egaa namoonni ammas meeshaa ajajachuu barbaadan lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 961 79 67 53 waasaappiidhaan heloo yoo jettan meeshaa kalarii barbaadan yoo nutti ergattan sapiraayisii gochuu yoo barbaadan haadha keessan obboleewwan keessan sapiraayisii gochuu yoo barbaadan heloo jedhaa nuti wanta isin barbaadan hundumayyuu bakka isin jettanitti isinii geessina isiniin jedhaa. Viidiyoo laayik godhaa.